Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoowwan taphoota torbee 19ffaa Pirimeer Liigii Oromiyaa isin biraan geenyaa hanga dhumaatti akkan waliin turtan affeerraa keenya. Taphoonni Pirimeer Liigii Oromiyaa torbeen 19ffaa Isteediyeemii Wallaggaatti kamisa boruu fi jimaata itti fufuun kan gaggeeffamu yoo ta'u dursaan liigichaa Diksis Jimma Abbaa Bunaa waliin taphata. Kamisa boruu ganama sa'a 3tti kilabiin kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Sirxii fi bulchiinsa magaalaa Walisoo sadarkaa 4ffaa fi 5ffaa irra taa'uun waliin ni taphatu. Kilabiin kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Sirxii taphoota 18 taasiseen 8 injifachuu 5 qixa ba'ee 5 ammoo injifatamuun galchii qulqulluu 5 fi qabxii 29 sadarkaa 4ffaa irratti argama. Kilabiin kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Walisoo taphoota 18 taasiseen 8 injifachuu 5 qixa ba'ee 5 ammoo injifatamuun galchii qulqulluu 3 fi qabxii 29 sadarkaa 5ffaa irratti argama. Akkasumas kamisuma boruu waaree booda sa'a 7tti dursaan liigichaa Diksis morkiin kilabii kubbaa miilaa Jimma Abbaa Bunaa waliin taasisuun ni eegama. Tapha marsaa jalqabaa Isteediyeemii Asallaatti kilaboonni lameen waliin morkii taasisaniin galchii 3 fi 3 qixaan kan goolaban yoo ta'u Diksis qabxii 38 liigicha dursaa Jimma Abbaa Bunaa ammoo qabxii 22 sadarkaa 7ffaa irra taa'uun waliin ni taphatu. Taphni eegamaan torbee 19ffaa sa'a 9 irraa eegaluun Gimbii fi Saambituu gidduutti gaggeeffamu xiyyeeffannoo olaanaa argateera. Saambituun qabxii 34 sadarkaa 2ffaa, Gimbiin ammoo qabxii 33 sadarkaa 3ffaa qabaachuun waliin morkiin taasisan ni eegama. Jimaata dhufu waaree booda taphoonni torbee 19ffaa Pirimeer Liigii Oromiyaa 2 kan gaggeeffaman yoo ta'u muka xurriin jajuu waliin ajjeen ammoo sabbataa waliin taphata.